Ameerikaan akka haaraatti haleellaa bannaan waan haaraa hedduutu eeggataan jechuun ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin Ameerikaan akka haaraatti haleellaa geggeessuu jalqabnaan waan haaraa hedduutu ishee eeggata jechuun dhaadannoo pireezidaant Tiraampiif deebii kenneera. Erga pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp amma sanbata duraa dhufuutti qofaa Iraaniin eegnaa Iraan amma sanbata duraa dhufuutti deebiin kennitu yookaan waliigaltee irra hin geenyu yoo ta'e sanbata duraa galgalaa waan ta'uu isin hin beektan jechuun dhaadatee booda ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiis akeekkachiisa Tiraampiif deebii quubsaa kennaniiru. Iraan kaardiiwwan filannoo ittiin waraana baagiddu galeessaa dhaabsiftuu hedduu qabaachuu fi kaardiiwwan filannoo Abbaas Araghchi dhiyeessan waraana Iraan akka injifannoo argattu kan taasisu ta'uun ibsamee jira. Akka ibsaa Abbaas Araghchiitti Iraan kaardiiwwan filannoo hedduu qabattee jirti. Isaan keessaa tokko ulaa Hormuz keessaa keebilii gara addunyaa guutummaatti intarneetii daddabarsuu kutuun isa tokko jechuudhaan Iraan akeekkachiiftee jirti. Iraan akkuma jette ulaa Hormuz keessatti keebiliiwwan intarneetii gara biyyoota ba'aa fi Awurooppaatti daddabarsan kutti yoo ta'e intarneetiin addunyaarraa ni dhaabbata. Kanaan ammoo tajaajiloonni akka feesbuukii fi googilii kana malees tajaajiloonni baankii guutummaan guututti adda cituu addunyaa irratti jechuudha. Kana malees ulaa Baabeel Mandab galaana diimaa irratti argamu karaa hidhattoota Huutiitiin akka cuftuu Iraan guutummaan guututti akeekkachiiftee jirti. Ulaan galaana diimaa Baabeel Mandab irratti yoo cufame ammoo akkuma ulaa Hormuz guutummaan guututti dooniiwwan akka garaa isaaniitti boba'aa hin daddabarsan jechuudha. Kanaan ammoo gatiin boba'aa addunyaa irratti akka malee akka qaala'u taasisa. Sababa ulaan Hormuz cufame qofaaf biyyoonni Awurooppaa jeeqamsa keessa jiran ammayyuu waraana isaanii gara ulaa Hormuzitti ergaa jiru. Kanneen akka Xaaliyaan, Faransaay fi Ingilizii jechuu keenya. Ulaan galaana diimaa fi Baabeel Mandab yoo cufame ammoo ittuu waraanichi guutummaan guutuutti kan babal'atu ta'a jechuudha. Erga Iraan haleellaa Israa'elii fi Ameerikaaf saaxilamtee kaasee gaaffii ijoon deddeebi'ee ka'uu eenyutu biyyattii hoogganaa jira kan jedhudha. Amma deebiin gaaffii kana ifa jira. Haleellaa gurraandhala 28 bara 2026 raawwateen erga hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamanii booda kan bakka bu'an ilmi isaanii Mojtaba Khamenei gahee hooggansaa qabataniiru. Biyya Rippaabilika Islaamaa jechuun of waamtu kanaaf aangoon kun akkaan murteessaadha. Hoogganaa olaanaan dhimma biyyattiif murteessaa ta'an hundaa kanneen akka dhimma waraanaa, dhimmoota nagaa fi dhimmoota tarsiimoo bulchiinsa biyyattii irratti murteedhumaa kennu. Yeroo ammaa garuu caasaan kun daddaaqameera. Doonaald Tiraamp bulchiinsi Iraan burkutaa'eera jechuun ibsa. Ameerikaan akka Iraan yaada qindaa'aa tokko dhiyeeffattuuf eegaa jiraachuu dubbata Doonaald Tiraamp. Haa ta'u malee aangaa'onni Iraan kan Tiraamp jedhu kanarraa faallaa akka jiran ibsanii jiru. Erga Tiraamp qoqqoodamuu fi daddaaqama gidduu isaanii jiru irratti dubbateen booda aangaa'onni Iraan kamisa darbee ergaa tokkummaa isaanii cimsuu fi agarsiisuu lammiilee biyyattiif dabarsaniiru. Yeroo ammaa Iraan keessaa kan sirna durii cichuu yookaan hooggansi tarkaanfataan hin jiru. Qoqqoodaminsi akkanaas hin jiru. Biyya tokko qofaa turree adeemsa tokko qabna ergaan jedhu bilbila lammiilee Iraan hundumaa irratti ergame jira. Akkas gochuun isaanis dhuguma tokkummaa jabaan sammuu isaanii keessaa jiraachuu agarsiisa. Mojtaba Khamenei erga hoogganaa olaanaa Iraan ta'anii addabaabayiitti uummatatti mul'atanii beekanii. Ergaawwan muraasaa fakkeenyaaf akka ulaa Hormuz cufamee turu labsuu dabalatee barreeffamaan baasuurraa kan hafe hojii bulchiinsaa guyya guyyaan raawwachuu qaban irratti hirmaannaan kallattiin mul'isan hin jiru. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el jalqaba hooggantoota olaanoo Iraan irratti raawwatan keessaa fuulli isaanii fi miilli isaanii miidhamuun isaanii kan himamu hoogganaan olaanaa Iraan Mojtaba Khamenei dhimma kana irratti odeeffannoo kennuurraas of qusateera. New York Times maddeen miidiyaa Iraan wabeeffachuun torbee kana keessaa akka gabaasetti fuula isaanii irra miidhaa hedduun waan ga'e fakkaata jedhee jira. Kun ammoo dubbachuu irratti akka gufuu itti ta'uu hin oolle gabaasa kana keessatti
tilmaamni kaa'ameera. Hoogganaa olaanaan Iraan kun fuulduratti mul'achuu dhabuun waan hedduu hir'isa. Sirna siyaasaa Iraan keessatti aangoon ittiin jarmiyaa yookaan dhaabbata hoogganuuf qofaa osoo hin taane hojii guyyaa kan raawwatu siyaasa. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin kan ajjeefaman Ayatollah Ali Khamenei abbaan isaa kaayyoo fi fedhii isaanii dubbachuudhaan sosocho'uudhaan iddoowwan dhimmootii ijoon jiranitti argamuun akkasumas bakka adda addummaan mudatutti jaarsummaa mul'ataa turanii. Ergaan haala sanaan darbuu yeroo ammaa seenaa ta'e hafeera. Bu'aan waan kanaa immoo qaawwa uumeera. Qaamni bakka bu'ee ergaa dabarsuu hanqina uumuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Namoonni gariin Mujtaba Khamenei akka waraanni eegaleen waan aangootti dhufaniif aangoo fi to'annaa isaanii sirriitti jabeeffachuun qormaata itti ta'eera yoo jedhan, kaan ammoo haleellaa irra ga'e irratti odeeffannoo ba'an eeruun qixa sirrii ta'een hojii isaanii gaggeessuu irratti gaaffii kaasu. Hundaafuu akkaataan Iraan keessatti ajajii itti kennamaa jiru kan waraanaan dura caalaa laafuun ni mul'ata. Kun ajaja giddugala tokko irratti kennamutti qormaata ta'eera. Gama biraatiin waraanni Iraan IRGC'n jechuudha yeroo ammaa kana aangoo Iraan olaanaa guutummaan guututti to'atee jira jedhamaa jira. Dippiloomaasiin Iraan mootummaa biyyattii cinaa kan dhaabbatudha. Kan mootummaa tumsu jechuudha. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Abbaas Araghchi Pireezidaant Masuud Pezeshkian jala kan jiran yoo ta'u, Teheraan bakka bu'uun Ameerikaa waliin mari'achuu itti fufaniiru. Haa ta'u malee lameenuu yaada marii kanaa toora qabsiisuu waan qabatanii dhiyaataa jiran hin fakkaatu. Jilli Iraan bakka bu'ee mari'atu afyaa'ii paarlaamaa biyyattii Mohammad Baagerii Gaalibaafiin durfamuunsaa garuu aangoo isaanii gaaffii keessa galcheera. Ga'een Araghchi kallattii kennuu caalaa waan itti kennamee raawwachiisu fakkaata. Waa'ee ulaa Hormuz banuu fi cufuu ilaalchisee yaadii isaan kennan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirameera. Adeemsi dippiloomaasii kun ammallee olaantummaa humna waraanaaf bakki guddaan kenname akka jiru mul'isa. Pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian ifatti osoo ofirratti hin beeksisin ga'ee isaanii bulchiinsa waliigalaa biyyattii keessatti akkaan dabalanii jiru. Qondaala yaada walabaa qabu fakkaatanis garuu amma yoona yaadi isaanis as ba'ee akka mul'atu gochuuf dhiibbaa jala waan jiran fakkaatu. Mariin nagaa marsaa lammaffaan Islaamabaaditti geggeeffamuuf eegamu adeemsa dippiloomaasii Iraan sirriitti mul'isa. Balballi dippiloomaasii banaa ta'us bulchiinsi Iraan garuu sana kabajuuf yookaan obsaan dhimma tokkorra ga'uuf eeyyamamaa miti. Karri dippiloomaasii banaadha kan jedhamu yeroo fi haala barbaachisu keessatti. Iraan marii nagaa kana irratti dantaa ishee kabachiifachuuf ulaa Hormuz akka meeshaa waraanaatti fayyadamti. Haa ta'u malee dhimma ulaa Hormuz irratti ajaji kan kennamu garee dippiloomaasiin osoo hin taane eegdota warraaqsaa qondaalaa Ahmad Vaahidii jedhamaniin hoogganamuunidha. Kunis aangoo sirriin harka qaamolee nageenyaa hooggantoota olaanoo marsanii jiranii ta'uu mul'isa. Rakkoolee fi goolama dhiyeenya kanatti Iraan mudataa jiran caalaa adeemsa kana kan ifatti mul'isaa jiru hin jiru. Erga tarkaanfiin fudhatamee yookaan ajajii darbee booda ergaa dabarsuu irratti gara dippiloomaasiitti ce'amus kunis yeroo baay'ee waan mul'atu miti. Ulaa Hormuz cufuun yookaan saamtota yookaan diinota galaanarraa haleeluun hojii qabatamaa eegdota warraaqsaati. Kun ammoo goolamni akkaan wayitaa hammaatudha. Qaamoleen siyaasaa fi dippiloomaasii yeroo baay'ee gaggeessummaa caalaa erga murteen darbee raawwachiisuu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun caasaalee mootummaa biyyattii gidduu burkutaa'uun jira jechuu miti. Haa ta'u malee gidduu seentummaan siyaasaa ifatti bakka hin jirretti walabummaan eegdota warraaqsaa yeroofillee ta'uu babal'achaa dhufuu agarsiisa. Mohammad Baagerii Gaalibaaf wayita biyyattiin goolama hamaa keessa galtee jirtutti gidduudhaan as ba'e. Gaalibaaf yeroo ammaa afyaa'ii paarlaamaa Iraan ta'anis armaan duraa ajajaa eegdota warraaqsaa turanii. Kanaaf waraanni biyyi isaanii Ameerikaa fi Israa'el waliin gaggeessitu keessatti gahee olaanaa qabu jechuudha.
Garee Iraan bakka bu'ee mari'atu kan dursaan Gaalibaaf wayita ejjennoo biyya isaanii ibsan waa'ee waraanaa jechaan osoo hin taane nama gochaan argan waan ta'aniif bareechanii ergaa dabarsu. Paarlaamaa keessas ta'ee qondaalota leellistoota sirna durii ta'an keessaa qondaaltonni biyyi isaanii Ameerikaa faana minjaala tokkorra teessee mari'achuun hin liqanfamneef jiru. Garee sirna duriitti cichaan ergaan isaan dabarsan yeroo kamuu caalaa ifatti bahee mul'ataa jira. Biyya diina jedhan waliin ta'anii mari'achuu akka tuffatamuutti kan ilaalan hedduudha. Gama kaaniin ejjennoon Gaalibaaf ifa miti. Ejjennoowwan murteessoo ta'an fudhachuu marii irratti hirmaachuus ta'ee ergaa uummataaf dabarsuu ilaalchisee fuulduratti ba'anii mul'atanis tarkaanfii akkanaa fudhachuutti dhufuu isaanii irratti wanti beekame hin jiru. Tarkaanfiin isaan fudhatan ajajaa Mustaabaa Kaaminiin kan wal simu ta'us ammas taanaan kallattii waliin mari'atanii hojjetaa jiraachuu isaanii wanti qabatamaatti mul'isu hin jiru. Ajaja gubbaadhaa gadi darbuu ilaalchisee haalli jiru akka durii akka hin taane ifaadha. Haalota Iraan keessatti mudataa jiran yoo sirriitti ilaalle sirna bulchiinsaa haaraan hojjetaa jiraachuu hubanna. Garuu hooggansii fi ajaji kennamu akkaataa qindaa'een akka hin taane ammoo agarsiistuuwwan jiru. Aangoon hoogganaa olaanaa iddoo isaa jira. Garuu ifatti hojiirra yeroo oolu hin mul'atu. Pireezidentichi sirna mootummaa waliin qindoomina cimaa qabu garuu hooggansa kennaa hin jirani. Hojiin dippiloomaasii jiraatus garuu bu'aa buusaa hin jiru. Hojii murteessaa hojjetaa hin jiran jechuudha. Haasaa fi mariin geggeeffamaa jiraatus bu'aa argamsiisaa hin jiru. Humni waraanaa qabxiilee marii irratti olaantummaa yaadaa qaba. Ta'us hooggansaa ifatti as bahee mul'atu hin qabu. Aangaa'onni siyaasaa hedduun dhimma biyyattii irratti inuma dubbatu. Garuu ammoo fudhatamummaan isaanii akka durii miti. Kun hundi garuu hooggansi burkutaa'e jechuu miti. Riippaabilikii Islaamaa ammayyuu bakkuma isaa jira. Haa ta'u malee adeemsi dhoksaa fi haala idilee babal'achuu hinuma mul'ata. Waa'een Hormuuz ammayyuu harka mootummaa biyyattii jira. Waliigalatti dhimmi biyyattii guutummaan guutuutti to'annoo mootummaa Riippaabilikaa Islaamaa Iraan jala jira. Sirni Ayatolaa ammallee aangoo farkaa qaba. Humni waraanaa biyyattii ajaja dabarsuu fi haleellaa raawwachuun adda waraanaatti milkaa'uun sadarkaa isa dandeessisurra jira. Garuu giddu gala tokko irratti ajaja ifatee fi wal fakkaataa ta'e dabarsuun akka durii miti. Iraan keessatti mallattoo ta'anii mul'achuuf waan qondaalonni hundi hin hojjanne hojjechuun addatti ba'anii beekamuun baratamaadha. Yeroof sirnichi gama dhimmoota biyyattii olaantummaan to'achuu fi dhiibbaa lammataa jiru damdamachuu irratti qoqqoodinsi hamaan waan isaan mudateen fakkaatu. Ammas tasgabbiin jiraatus garuu tarkaanfiiwwan yeroodhaa gara yerootti fudhatamaa jiran keessatti dhuguma tokkummaan qabatamaan jiraachuu fi amanamummaan afaaniin dubbatamaa jiraachuun gaaffii kaasa. Kun kanaan yeroo jirutti Iraan haleellaan Ameerikaa fi Israa'eliin irra deebiin Iraan irratti banamnaan waraanni kun naannicha irra darba jechuudhaan akeekkachiifteetti. Ameerikaa fi Iraan irra deebiin haleellaa yoo banan waraanni kun naannicha irra kan darbu ta'a jechuun eegduu warraaqsa Islaamaa Iraan akeekkachiiseera. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp fi Israa'el Iraan irratti irra deebiin waraana banuuf qoqophaa'aa fi dhaadachaa jiru. Ameerikaa bulchaa kan jiru pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo inumaayyuu Iraan hanga sanbaduraatti waliigaltee irra hin geessu taanaan sanbaduraa galgalaa wanti Iraan irratti uumamu naasisaa ta'a jechuun akeekkachiisaniiru. Eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan ammoo gama isaatiin ibsa baaseen Iraan irratti irra deebiin waraanni yoo baname waraanni naannichaa waliin ga'a jedhamee amma naannicha irra darbee ce'aa jiree jira. Tarkaanfii barbadeessuu fudhannuu yaaddanii bakka isin hin beeknellee osoo hin hafin akka qaqqabu hubadhaa jechuun eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan kun akeekkachiisee jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi Ameerikaan akka haaraatti haleellaa geggeessuu jalqabnaan waan haaraa hedduutu ishee eeggata jechuun dhaadannoo pireezidaanti Doonaald Tiraampiif deebii kennaniiru.
Aangawoonni Iraan guyyoota muraasaan dura ibsa baasaniin kaardii haaraa Iraan waraanicha ittiin naabsisuuf of harkaa qabdu hedduun akka jiran ibsaniiru. Isaan keessaa tokko guutummaan guutuutti ulaa Hormuz kan boba'aan addunyaa keenya harki 20 keessa darbu cufuudha. Kana malee kaardiin haaraan gara biraan isaan qabatanii dhufanis ulaan keebiliin intarneetii addunyaa jala darbu ulaa Hormuz guutummaan guutuutti keebilii addunyaa keenya intarneetii wal qunnamsiisaa jiru adda kutuudha. Iraan kana gochuun hin danda'a jettee jirti. Guyyaa tokko keessatti yeroo wal fakkaataa keessatti intarneetiin biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa irraa akka badu keessumaayyuu dhaabbileen akka Meettaa, Feesbuukii fi akkasuma Googilii kana malees tajaajiloonni baankii addunyaa irraa akka isaan dhaabbatan nan godha addunyaatti dukkaneessaa jedha jirti. Kun kaardii Iraan gara biraan qabattee dhufaa jirtudha. Kaardii Iraan gara biraa qabattee dhuftu ammoo hidhattoota Huutiitiin akkuma ulaa Hormuz hidhattoota isheetiin cuuftee jirtu ulaa galaana diimaas cufsiisuudha. Hidhattoonni Huutii Yemen walakkaan ol bulchaa jiran gama isaaniitiin Iraan irraa iyyannoon gargaarsaa yoo nu dhaqqabee fi galaana diimaa cufaa ergaan jedhu yoo nu qaqqabee galaana diimaa ulaa Baabeel Mandabitti guutummaan guutuutti ni cufna jechuun dhaadataniiru. Kun kaardii Iraan waraanicha guutummaan guutuutti injifannoon goolabuuf qabattee dhiyaataa jirtudha. Kaardiin sadaffaan ammoo boombii niwukilaaraa hidhachuudha. Isa kana Iraan yoo barbaadde torbanoota gidduutti gochuu dandeessi jedhamaa jira. Ameerikaan mataan ishee Iraan yuuraaniyeemii parsantii 60 gabbate kan kuntaala 5 ol ta'uu danda'u fi boombiitti yoo jijjiirame ammoo boombii niwukilaaraa 10 ta'uu danda'u kuuftee akka qabdu ibsitee jirti. Kanas yoo barbaadde torban gidduutti gara boombii niwukilaaraatti jijjiiruu dandeessi jettee sodaa qabdurraa kan ka'e waraana Iraan irratti banti turte waggaadhaan dura. Iraan amma kaardii filannoo gootee kan dhiyeessite isa kanaadha. Yoon barbaade torbanoota gidduutti boombii niwukilaaraa hidhadheeni waraana irratti aggaamamee jiru kana ofirraa qoladhaa yookaan hambisas jedha jirti. Dhugumaan kana yoo goote Iraan injifannoo guddaan goolabdi jechuudha. Addunyaa irratti ammoo gatiin boba'aa kan kanaan duraa caalaa baay'ee qaalaa. Rakkoon tiraanispoortii addunyaa mudata. Uummata addunyaa keenyaa keessaas miiliyoona 30 ol kan ta'an kallattiin beela keessatti kufu. Kun kanaan yeroo jirutti Ameerikaa fi Israa'el Mohammad Ahmadiin jaadiin hoogganaa Iraan gochuuf karoorfataniiru. Ameerikaa fi Israa'el yeroo Iraan irratti haleellaa jalqabaa raawwatan pirezidaantii duraan Iraan hidhaa dhaabbiirra jiru jedhaman Mohammad Ahmadiin jaadiin gadhiisisuunii fi jijjiirama mootummaa fiduun kan kaayyeffate akka ture gaazexaan Ameerikaa New York Times gabaaseera. Akka gaazexaan kun jedhutti haleellaa marsaa duraa Israa'el hordofee hooggantoonni olaanoo Iraan erga ajjeefamanii booda pirezidaantiin Ameerikaa ifatti hooggansa biyyattii nama biyyattii keessa jiru tokkoof kennuun gaarii ta'a jechuun dubbachuu isaanii beeksisee jira. Kunis Ameerikaa fi Israa'el gara waraanaatti kan galan kaayyoo ifaa fi bu'aa hin eegamne qabatanii akka ta'e ifa ta'eera jedheera. Ameerikaa fi Israa'el pirezidaantii duraanii Iraan ejjennoo jabaa farra Ameerikaa fi Israa'el qaban filatan jechuun gaazexaan gabaaseera. Qondaaltonni Ameerikaa karoorri kun yeroo dhiyaateef kan hin eegamnee fi Israa'eliin kan qophaa'e ta'uu fi Ahmadiin jaadiinis akka isa beekanitti godhamee akka dhiyaatee fi boodarra dubbiin saffisaan isa yaadame ala ta'eera jechuun ibsee jira. Ameerikaa fi Israa'el pirezidaantii duraanii kana hidhaa dhaabbiirraa gadhiisisuuf mana isaanii irratti haleellaan kan raawwatame yoo ta'u yeroos isa akka ajjeefaman himamulleen yeroo gabaabaa keessatti lubbuun akka jiran oduun biraa ba'e. Erga waraanni jalqabee ji'oottan sadan darbaniif Mohammad haleellaa kanaan miidhaan irra ga'es ta'e haala keessa jiranis ta'e odeeffannoon ibsamee hin jiru. Kana malees lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaanii dabalataan takka mul'atanii hin beekan jedhe jira. Kun ammoo ittuu yaaddoo guddaa uumee jira. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaaf tasgabbii guddaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan
daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun boodaa qophii wayitaawwaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.